بوتان تلي في الرانك بدوبر يا ابو والله والله إيجا سيميلا خنا دوكي في كافته بر جلبا هنگا جلبا خنا دوكي نولجي سيبر هنگا خوب إيه خيسة تاوسن كوفا كله يلهون جرو نمني هجس ميا أنجرو جانبي كتاب الجسم رتوجي دبدون يقول كنت سنتور ميا وجن تا مقالاتون ذا أورجانيك لاف جلان كتاب الجسم وانا كذا إيه مبر تاب والقدو كفا برتي فولو والقدو مر إيه سيجا فولو قرا شكامي فولو قرا لنجي تو كفر يرا فولو وانو فين تكارفات تي تكموتا انجليز كان يدو تبورت كانيا وانو فين وانو فين سينو كايرو كان ما دونتي أما درا وانت ديمتين هجي ديمتين عمره متى ربنا الرا ديمي أما يونين درا سي خيرو لك حدثنا يونين درا سي حجي لك حدثنا برا حجي سوانته أما درا حجي لك تيني حجي قولي مولوتنا أدبر وما زومرا لا يتمان عادت هاي مال بون نم ربين بر نمي في جالة هركسات إن رادا جتون لجنيا تتابع الجسم رك شيخ الجافنا حكمي شيخ أبو صبر الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أما كمرادنا كابو تاكل عمره ثورة كيكونو سمنا عمره كجيزو كذا تو كويرو عمره كذا بريفين سادة تورا ملاتا ملاتا توري ملاتا رفينك. Sunuma goda ha gama duba kana akana nanne hafu nanni gesan sarma sunna goda. Yo umre jiratino. Wa mujiru sa sunna goda ga wa mukabani rabbi sudadani wa mujiru san sunna goda kana goda ade. Afaan nama guddaa ta'e galee amma kaabatiin qabduumi kajala haadhataa cumaanaan ayata. Astaghfirullah. Doktor Isa walina midda. Waan wajiru sunna. Allah asli. Kekap. Allah Sheikh challe dura sa. Naga akam. Ya baika. ini radan jenis gila Aku naga majlis teh asli saya. Jadi wallahi. Debat aja kah umrah. namni mulatan ber baltazar bodo sila khabajum ko babe khisina hika mulatatin be nimel Mana Baltazar? Sultan Ayana. boleh jaga ni milena lama yo kal tele to zikan ya tarfin WhatsApp pinda gale kamu ni. Nah, milena lama gale kotu WhatsApp pinda gale kamu ni harga ya message ji gal jala jirta. Gatuk jirwa nakati. Len cha budda yo la tableta ka kan yo budda karni tiri. Tara kiya to kolle to zikan ya re amma WhatsApp pinda kabara da gale. Yo le ta ta ni ne ya da tamne dia dura. Arraga sagantan teh nyagal gala kana kate doi tamre. Saame kar raega. Sa ustaz baisi Ya, tajanta gorsa khutba fi gorsa ummata tujira ummatu makena kadrat ewa panje kula warga zumana gorsu ulama gurgudda wargate saganta qabani garu ana muwal zinje ju barbar lo le tulub yalu nama wabe ku miti duralle o sontane duballe o sontane jiddu maketa kille hadra ro ite duhe wan kesa nata te fudde de ma yisinje ju barbar ambe senegale Doktor siasa kana kana di situ awasati irga dabar. Shekab ana dufe gafata sheekoti san hoto aye dhimma udduuti moo dhimma lubbuu duursaa hangan moko faan gaafat aye hoto gafat rakon ka. yoon ana fillee asliyaati naa gaafadhu adara yoo sheekotiin takkaa lubbuu namaatiifuu sagalee taateen beeyne ta ummanni amantii muslimaa hordofu hundi biraa buqqa'u jiru takka afaan qabattee teessee nama buqqisuuf du'aayii gootu arra huddurraa akkatti haasoyitu laallasii gala Dubbachuu fi dubbachuu dhabu maalitti beektamee kaabkee? woy laallee garraamii keeysaa fi ala jirraa bannuti
ala qofan jirru يا أيها الذين اتقوا ربكم جراتوا ولا نمر ما أنا آياتك أنا ورق أول مدر رولين إلى الله تبرزه ilaalatu lakiisa والله masjida إنكار على مرات زرت والله شيء يقولون يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم جتون ورهم نقبوا في ورهم نقبوا الأوثى نما ظلمون إلى الله تكذب أستاذ akkasi wallah meena dhagee bar ayata kana qaree deebee mootummaa keenya rabbi waliin nu adeemu jee du'aa godha minbararra dhaabbateeti qooy kaab ati ilaalcha dirqama waa'ee nan deeggere qofa namni hundi deeggaruu qabatti amantaa hin jiru maaliifi waa'ee deeggarsaa keessan jiru waa'ee deeggarsaa keessan jiru waa'ee miskiinaa sagalee tahuu ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam nama mujrima dhiiga namaa dhugu jibbaa jaasii galee isaan garuu imaamticha masgiida guddaa itti gaafatamaa gartee narraa himi finfinnee taa'u kana guddaatu mujrima gartee dhiiga muslimaa dhugu mataa qaqqabee kiis godha sii galee bakka kanatti hangartee kana hin deeggaru waan akkana yoo mootummaan kun dhugaadhaan uummata fixutti hin jiraanne nuti warra siyaasaa nu deeggaruu hin qabdan sii galee warra uummata baay'ee yaa kaab keenya waan isin jiru dirreen hayyuu fi beekaa fi itti kabajan malee itti xiqqeessanii miti ammas komachuu mirga qabda ni keeti sheekanis keeti hawaasa keeti foon keetii komachuu mirga qabda garuu akka gaafitti osoo hudduu fi maarree hin jenne si sheekan keenya waan kana eenyee isinirraa dhabne waan kana maaliif isinirraa dhabne itti akka gaafitti sirnaan yoo gaafatte bareedaadha. Uummata akka rakkisu. Lakkii bari uummanni sun isaan biraa buqqa'u jira uummata masgiida isaanirra ijaaru maallaqa isaanirra kafaluu kawaa hunda gartee godhu uummata sanii amma fakkeenyaaf Baalee Riiraa yoo fudhanne Harargee yoo fudhanne uummata Harargee jechuun dhukadiin jechuudha namni Harargee dhaqee diin hin baratin hin jiru si galee uummata santu buqqa'u jira uummata santu dhumu jira si galee takka lakkii uummata kanan fixinaa lakkii maaliin ta'ina sharaattan ooltii jechuudha Adaanech wajji sheekotiin tun hundisi si galee takka uummata kanan fixinaa rabbi sodaadhaa rabbi aangoo isin kenneen hafuurirraan ba'u mootummaan keenya aizoosh waliin nu adeemu akkana nu haa godhu kana malee hin jiru sheeka jechuun an kaniin beeku aboo dhugaa nama inni feetaami kaab dhiyoo tana an kaniin isin wajjin Jawaar bira seenee fi si galee maatii ta'e manatti itti dhaqanii harkisaa turan waa takka kaniin hin jeen gaafii qofa kaniin gaafadheef harka eenyutu ibidda qabachuu barbaadan sagale takka namaa jaabdanii bara ibidda maal qabate Oromoon ibidda kana caalaa qabatteeti bar si galee ibiddi amma laal gaafasiis ati imma hayyuu san bira ol seenuu fi hangas takka rakkisan haadha mana keetii kabajamtu okay meeqa ati imma nama kan ol seenuu rakkisan namni kun miskiinni sagalee hin qabne kadhageetii hin qabne maal keessa jiraachirra dhaabbattee ilaaluu qabdaa jechuudha si galee sheeka jechuun ka hoggii uummanni isa hordofu qeensi jechuun ka hoggii uummanni isa hordofu rakkate wajji rakkatu ka uummanni beela'u wajji beela'u si galee manzaraa uffatee inni muhaadaraa xayyaaraan godha ganda keessa deemee maashaallah jaa dubra xixiqqaa kana gangalchaa nuti asii dulloota kanaa hudhamnee kophaa tetteenya si gala hay min sheeka rabbi sodaadhu astaghfirullah alazim atule rabbi saaqayechu jekka yoo sirrii miti uummanni kun lameen nu laalu jiru kun haa dhugaa ba'u yoo nan dogoggore rabbi saaqayechu amin Allah amin rabbina haa qajeelchu dhugaa keeti garuu kaaw rabbi saaqayechu wallahi yoo lubbuun jiraatte hudduun jiraatte si galee isaan dhibnu asi rabbi sodaadhaa maal soda isaanu rabbi haa sodaatan mujrima deeggaruu haa dhiisan mataan isaaniitu si galee garta alaa namni hundina deeggaru jira sirri komantii uummataa laale arkiteemi abbaa kitaabul jismi dhugaa malee hin dubbatu manni sirri yaara sirri jechaa jira gallaali komantiin gartuu mimma beekaa samii ilaalta
warri koomantii kun bar miira keessa nama galcha. Miira keessa miti miira keessa galuun tanaafi miti gaafa namni miliyoonni TV Itoophiyaa irra nalaalee waan gartee miira keessa galle. Ati deeggara mootummaa kanaan turre naamusaan gaafa nagaya qabu gaafa harkisaa qulqulluu gaafa Hacaaluun hinduun gaafa nam tokko namni buqqayin gaafa namni kanan ta'een gaafa nuti nagaya san ana qofaa miti addunyaa guutuu deeggara ture. Amma maaltu mootummaa si galsiisaree waan barbaadu dhabde lafa si dhoggatanii. Maal lafa ayyoon hin barbaade Ameerikaan jira dalagaddeetiin bitaddaa maal rakkoo qofa barro namni immoo wayii harkatee waa faarsa yookuun ulaa takka fatti kennani ulaa takka miti aan ulaa dhibbaa bituu hin danda'a. Sigale ana dhiisi ijoolleen Suudi Arabiyaa dalagattuu mana meeqa jaarratti mana ijoollee Suudi Arabiyaa aboo ati warra la'aati moo warra nooti siin jedhanii barra dubrii kun hoggisi janaa janu biyyarra. Ati hin beektu gaafaan naguma teessa malee. Naguma warra biyya Arabaatiin beekee malee hin beektu bannuu sirra beeka. Eeshi. Ijoolleen biyya Arabaa tan ati mana namni keenya akka tuffatu kun mana isiin jaarratte biyyatti bajaaj isiin bitatte sigale. Baala giseen tun hin qabdu sigale mana kana daawwitiitti godhatanii maal nu warra Ameerikaa jiru maal gaafatta sigale. Manaa fi lafa waan guddaa seeniituma lafa maarree ta'anii amma diyaaspooraan asii galee wanti faarsu asitti hin dalaganne sii galee asi beera keessa taa'ee jimaa fuufuutu horii bilaash kana harkinaan ichi dhaqee namicha kana wajji iyya malee namni duraan gartee dalagatu biyya Arabaa jira namni yaman taa'eeti dachii bitachaa jiraami. Sii galee amma. Manigani abbaa shaqqaffaa isin hame baarakallahu fiikum wal guuta gurbaan gammachuu kenna polotikatti dabarsee sadaqaan irraa kute. No amma deemu firtiimi sadaqaan fiifu wayi. Adda cittee eegatti polotikaa eegalte eshi. Walaal namni itti oofu jiran deeggartoonni kiyya hundi waan qabdan darbaaf waan keessaa qabdan maqaa sheekaa butaatiin darba haga inni rabbi sodaadhaan irraa dhiisaa giiftii juutti. Maqaa keetiin namni waa kennu jiru. Umuun olaa ililli dhufte. Kennaan xiqqoo qabdu. Umar ililli kenne maqaa kaa buttaati. Kun olaal seenaa. Alaykum. Kitaabul jismi achumaan himsiisaati dubbii biraa gara biraa fudhateetti garuma jedha. Onni inni jedhallee ooma sirriitti ooma jiru uummanni illee akka maraa daramaadhaa. Ilmoo hiyyeessaa qabaniitiin amma namni mana barumsatti guuramaara galgala hunda guuramaara namni akka malee taara. Amma hojii harkachuuf Itoophiyaa keessa waa lama qaba. Mee keessan na dubbisa asri. Digale. Ashi. Waan lakkoofsa keessa hin erge yookaan lakkoofsa kan ka'e. Ayyee. Dubbadhu kaaf. Sirraa'een inshallah. Gaafa fuulduraa itti fufi namni agartee quuqamtu sadarkaa kana namni gahee si qofa argine. Nama muraasa nama qubaallaa kaayamu namni afaan Oromoo qofaan. Maal jetta? Afaan Oromoo qofaan osoo alagaa jala duraatiin namni milee lama seene ana qofaan. Wallahi sanitti dhugama sii kennamuu qaba amma afaan Oromootiin osoo qulqulluu osoo waan takka ittiin makin yoo warra waa takka fi agartee akka takka tasaa nama afaan hin beekneef yoo dhufteetiin itti mayte malee osoo afaan Oromootiin tabsiiftu sadarkaa kana geette dhugaa. Maayete kaaf dubbiin dhiiraa qalma sangaa caalti yaani karatti harka qite. Fitatee. So Itoophiyaa keessatti immoo hojii harkachuuf waa lama qabaachuu qabdi. Lameen. Yoo dhalaa taate dabbaa gaarii harma gaarii qabaachuu qabdi. Walla yoo akkana godhuu baate goona kaanuu galtee kiyya dhala babbareeda malee hin galchu bara. Walla? Ibni natuu iyyuu gilee polotikaa haasoftu achirra warri galchitu bara warri akka sooreefaa warri akka mayiifaa akka jijjiironitu harmi jiraa kun akka gaara qaafitti ol dhaabata goleessu diyaasboora babbareeda kana laattee galchita. Eka. Sun bakkee hunda hanuyyuu beera babbareedduu moniitara beera babbareeda kennaa galtii kiyya aga humna kiyyaatiin filadhe eka eshi takka. Okay. Qaraati biyya bulchuu fi gastii waladdaa beekadhu sii galee biyya sammuun bulchita malee dabbaa fi harmaan hin bulchitu. Takka eshi jechuun namuu aangoo
isaatti fayyadamee waanuma babbareeda amma mootummaan biyya Liibiyaa yoo fudhate Gaddaafi iddoon isaa hundi dhalaa dubrummaa qabdu guutuun dhalaa akka isayyuu dhalaa dingili oofati hundaafuu amma gara biyyaatti kennatti adeemnu yoo dhalaa taateesh. Dabbaa gaarii qabaachuu qabda harmallee bareedaa. Ishii. Yoo dhiira taate immoo kiishni kee furdaa ta'uu qabaa jechuudha si gala. Barumsa qabaattee dhiiftee daasan maarar. Si gala namni san si laalu hin jiru. Digriin markaatti ta'uu guutte. Saniifuu biyya akkasii keessa jirra jechuumaa fi siin jeebeeta. Amma ijoolleen biyya arabaa tan ati mudiida wanna jettu hirtee fi bira teessutuun faana zooda hiitee kaantibaa taatiin siin jee kaantibaa Finfinnee hunda godhan. Ingar ture maa gooti mana madaa'ii. Hin beeyi ture itti fayyadamu. Daawwitii keessatti of lallaala warri dabbaa qabdan gala. Garuu rakkoon dabbaa biyya arabaa kun yoo galtete keessaa dhumaa bara akka waan Maaltu sa keessa Taalaa montuqanii hashuuf jetti yoo biyya galte. Wallah? Wallah dabbaa lukkuutii barra chikina kanaan baaftee wanni lukkuutii biyyatti osoo keessa qorraa fi rooba tare torbaanitti hin jirtu siin kolkolee taate. Dabbaan lukkuu kun hin turu dhugaa akkuma lukkuun hin jirtu. Ani gaafa biyyarraa bahu wuccaa garii kana gaafa deemu kaa'amu. Wuccaa garii gaafa deemu sababa bakka hoolota eegutti jeedalli ilmoo hoolaa nyaatte. Abbaan kiyyanatuma jedheetiniin halkan ganda ollaa turee halkan walqixa gizee isaan rafan galees tuura salaata subii kanarra rabbi si araaramu sabbata maazara isirraa qarshii 10 hiikkadhee biyya bahu ka'e. Yeroo amma barrii gabbahu teebbii qaba. Teebbii takka meetaa kan dhagaa itti naqanii kaasee itti naqanii bakka sirba barbaaddu sanirra kana iskiriiptoo kootee dhageessitee gattuutee sirbitu tokko beektaa? Bililikoo jeniin. Akka dhageeffataa deemta. Akkatti fa'aa dhageeffatta amma achiin. Erga gibbii gadi ba'ee yaadadhe garaana nyaatte miila roobeen deemee lafa sa'aatii 3 bitadhe beektaa? Achi ol deebi'ee teebbii kana fuudhee jaalallee tiyyaa mastaawashaa kennee biyyaa ba'aa jira. Qarshii 10 maazarii jabeeffadhee isii jaalallee tiyyaa kennee deeme jaalalarra. Kenniteef? Kenneefi deeme. Way jaalala. Mucayyoo akkasii jaalalarra halkan sa'a 12tti osoo waraabee fide nyaate osoo abbaan waan butuuf deemu seena waraanee kenneef kana gaafkaanii su'uudii kana akkuma ta'etti osoo maatira dhubirri mukolee sararri sababa naa godhee dhaqee baatii 8 dalagadhee qabamee biyya gale. Amma gizee awwaata ruuza kana nyaadhee garaa quufuun ijalloon adeemte akkatti yaadu wal dhayni bakana taate isii malee warri kennallee natti mul'atu. Wallah dhuguma bar. Garaa addaattee isuma laalta samii tare. Isuma qofa na mul'ata gizee akkana jala keemaa tana jala keemaa keessa ruuza ho'aa kana dha'ee gizee ciisu toora zuurii booda kana ruuza ho'aa kana dhoofte ciibta beektaa? Hoolota bishaan qiccee ciibta gizee akkatti garagalee keemaa isima yeroo deemu halkan yeroo qabame baatii 8 dalagee. Finfinneetti gabbu'ee yoo amma istaayilii jijjiirame beeku su'uudii kanarraa gabbuutu Amerikaan gibbii kana qubatteetuma achii ganama markaa tokko barbaatee caammaa guguddaa kana guyyaa lamatti faa kadha'u tokko jira caammaa kana siniikarri forjiidha wayitu jira isa jiinsii kana ati gara magaalaa teennaa qaqqajeele beeyta guyyaa magaalaa irratti qabatanii deeman ofii lama gilee biyya alaatti irraa galan gaafa magaalaa ganda keessanii keessa galta akka namni hundi si argu beeyta. Haga uhudiin dhufu eeggadheetiniin subii ganama uhudii akka zuurii gizee magaalaan itti dhaqutti yaabbadhe lagaar dhaqe. Uhudii ganama gizee dhaqe zuurii kana gizee ani mannaharaan magaalaan amma mannaharaa godhatte yali dhiisiisi yoo dhageette karaa gubbaa gaafa san beeyta. Bakkeen makiina itti yaabbatan asuma
asitti alangallee qullubbii qoraanoo baama karaa gubbatti gurgurta soba yoo jedhan ijoolleen diisisaa barreessitu amma garuu mannaaraa qaba jedhani. Ammoo wanni hundi mannaaraa qabu. Gisee ani makiinaa keessaa baasa bulee fi boora kana keessaa gadi bu'u. Intaroon jaalallisii biyya arabaatti na waxxaree re'ee na jibbisiise kun. Ulee asirra kaa'attee kophee gommaa kanaaf shishinii bulee tokko godhattee alangallee gurgurattee harree oofti. Harree oofti. Anaa nyaatu sareeti. Bakka jilbaa maatii saddeet biyya arabaa taa'ee ruuze quufee gal. Mucattii waan akka lubbuutti jaaladhu. Akka lubbuu jaaladhu gisee duuba kanaasee achi ilaalu. Miilumitii kanatu natti qamaacee natti daalachate. Kophee tana bar bana kaayyatti dhukkee tana eegaatii fi kaafte bar laga dhayitee dhufti bar. Wayii hayame. Isi mootii bitee shakkee jala achi deemee cinaa goree afoo kana akka waraabessa farda sangaa qabu dubeessa biyyatti gisee dubartii tana jaalatte gamaa gamana utaaltaa gaafsa bilbilli jiru miskoola ittiin gootu. Afoo mirgaa kanarra achi bahe goree garasi. Gore isi gamanaan shakkee itti deebi'e mirgaraan isi. Hin dubbisellee. Ofumarra gara galee konkolaataa karaa hadaamaa deemaa jiru naazilee jedhu barbaadadhee ukkaa'e. Gara bichaa garii kiyya. Deebi'e. Osoo warrallee dubbisee ol ba'ee baadiyyaa. Bar butaanti illee ofirraa hin qabdu bar yaaboo. Wallahi. Egaa sibiila kana dhukkee fikkaafte bar jilba hanga jilbaa kanatti dhukkeen ol geessi bar. Hanga kophee keessa taa'u san qofaa qulqullu miilli kun. Garuu namni hagas mi'aawun jiru jedhanii beeki kitaabul jismi irratti oggii dubbatan. Yoo ol kutte santurra mi'aawa janta magaalaa tun. The organic love jedhaan kitaabul jismi waan akkasiidha. Osoo ta'u bar magaalaa tun osoo dhiituun lazzaa irraa fittee bar foonuma sumbumaa si dura ta'a. She is give the organic love jedhan. Organic love. Wallahi hin jiru. Organic love. Amma barka hamburgeri bruuze quube kun organika miti fikrin isaa kenna. Khabaadiyyaa sun bar cirracha mi'aawaa tokko qaba. Yaa bommaa na seene sita. Sheeka kitaaba kana yoom eebbisuu deemtan isin? Ganaadha. Kana bar kana bar waa takka hin gartuu bar. Yoo funyaan fa'aa hin garte malee isiidha jettee shurufkaa fa'aa garte malee. Osuma lazzaan garee gabbuuta bar khabaadiyyaa sun bar ni mi'aawa maasha Allah. Rabbi itti aayidahu wallahi. Rabbi itti aayidahu. والله